Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu? Waldaan Duuka Bootaa wiirtuun Buraayyuu hundeeffama isaa waggaa sadaffaa kabajateeti kan jiru. Wiirtuun kun erga hundaa'ee waggaa sadan keessatti hojii tajaajilaa inni hojjechaa ture maal fakkaata jennee iyyaafachuuf jecha bakka wiirtuun kun itti hundaa'ee mana kiristaanaa haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii Buraayyuutti kan argamnu. Maaree daawwattoota keenya qophiin keenya gabaabaa kun dhimma waldaa Duuka Bootaa wiirtuu Buraayyuu irratti kan fuuleeffatu ta'a. Haga xumuraatti qophii keenya daawwadhaa. Waggaa sadeen kana keessatti wantoonni gurguddaan nuti hojjenne sirna qiddaasee as keessatti mana kiristaanaa kana keessatti eegalchiifnetu jirra. Inni biraa akkasuma ayyaanota gurguddoo akka biyyaatti kabajaman keessa wiirtuu muummee waliin ta'uudhaan miseensa keenya yeroo garagaraatti amma waggaa sadaffaa kanatti erginee akkasuma immoo asitti warrootaaf immoo jabeessinee ummata keenya barsiisuudhaan fakkeenya ta'uudhaan kiristaanota yookaanis immoo dargaggoota hedduu gara mana kiristaanaa kanatti gara waldaa keenyatti finneetu jirra. Bara kana yoo xiqqaate guyyaa tokkotti haga dadhaboota warra mana adabbii jiran hojii wal qabate haga nama 400 guyyaa tokkotti nyaachifne akkasuma agaabbee akka waldaa keenya waliigalaatti illee qopheessine waan bareedaa namni kamiyyuu kan irraa baratu qopheessineetu jirra. Egaa sagantaa hundeeffamaa irraa kanaaf immoo yaa'ii wangeelaa guyyaa sadiif qopheessinee beektonni mana kiristaanaa barsiisonni wangeelaa gurguddoon irratti argamanii sagalee Waaqayyoo barsiisanii namni kamiyyuu sagalee Waaqayyootiin akka jabaatu gaabbii akka galu fooniif dhiiga gooftaa akka fudhatu mootummaa Waaqayyoo akka dhaalu hamma humna keenya taasifneetu jirra. Ani maqaan koo Sister Mulunesh Gabbisaan jedhama. Kutaa misoomaatti gaafatamtuu koree waldaa Duuka Bootaa Buraayyuu kanaadha. Waldaan kun naannoo kanatti hundeeffamuunsaa miseensa gibbii kana qofa osoo hin taane ijoollota barattoota naannoo kana dhufanii biyyootarraa dhufan illee walitti sassaabee afaan isaatiin barsiisuu fi faarfachiisuutti baay'ee gahee olaanaa qaba. Dargaggoota iddoo shiishaa, iddoo caatii, iddoo sigaaraa, iddoo baay'eetti kan argaman, iddoo puulitti argamanii walitti sassaabee waldaan kun barumsa guddaatiin jajjabina guddaa kennaa jira. Saameel Taatisaan jedhama. Obboloonni yoo gamtaadhaan ta'an battam gaariidha kan jedhu jira. Sagalee Waaqayyoo keessatti kun isaa wajjin ollatti fakkaata yaada akka gama kootiitti. Kana alatti immoo karaa gama afaan Oromoo kana yoo fudhannee ilaalle waggaa kanaan dura turan irratti yeroo teenye ilaallu amma garaagarummaa hedduutu jira. Amma kan hin jedhamne maaliif afaan Oromoo kaleessa akka irraatti hin jiru ijaarumsi isaa kaleessa daa'imaa akka daa'imummaa isaatiitti immoo garuu damee babal'ifatee deemeera. Karaan dura waan hin hojjetamne hin beekne hojjeteera. Sagantaaleen kun immoo hedduumteera. Even warra kan keenyaa warra amantaa keenya qofatu hin ta'in amantaa keenya irraa adda kan ta'eyyuu yaada isaanii miira isaanii hawwachaa jira. Sagantaan kun yoo dubbachiifte bakkeedhaan miira isaanii hawwachaa jira. Miira isaanii hawwachuun kun immoo maal anasa keessa jiraatu immoo attama gammachiisu kan jedhudha. Dhaloota dhufuuf immoo sagantaa kana guddifnee adeemsa jiru keessatti mul'ata gaarii keenya darbuu fi qabnaa isa jedhu yaada koo qabaachuu. Ani maqaan koo Yohaannis Malaakun jedhama. Akka wiirtuu Buraayyuutti barreessaadha. Hariiroon mana amantaa kana wajjin hin qabnu baay'ee bareedaa kan ta'ee fi gara fuulduraatti illee abdii kan namatti horuudha. Tajaajilli qorumsas hin qabne tajaajila siin jedhamu. Walitti dhufeenyi nuti qabnu baay'ee bareedaadha gaafa jedhamu qorumsi hin jiru jechuu miti. Qorumsi kam immoo kiristaanaa fi barbaachisaadha. Akka Buraayyuutti walitti dhufeenya waldoolee kan biraa wajjin qabnullee waldoolee keenya mana amantaawwan Buraayyuu jala jiran biraanchiiwwan adda addaa yookaan immoo dameelee adda addaa jiranii gara iddoo tokkotti finnee hojii gurguddaa tokko hojjenna jennee yaadna. Manneen amantaa kun immoo duraan akkuma beekamu yeroo reefu hundaa'e haalonni barbaachisoo hin taane haa turani malee amma garuu yeroo ammaa kana nullee
isaan abboota keenya lafa isaan nutti darbanitti illee itti mataa isaan illee akkuma kana lafa nu balleessinetti illee nu gorsaa waan nuti balleessine nutti himaa nullee sirreeffachaa wantoota hedduu jijjiiramni dhalachaa jira. Maqaan koo faarfattuu Lalistuu Tasfaayin jedhamaan wiirtuu Buraayyuu keessatti faarfannaadhaan tajaajila. Waldaa kanatti osoo hin dabalamiin dura ani calliseetuma barnoota idilee baradhee manatti galee mana taa'an ture. Amma erga waldaan kun asitti hundaa'ee isaa dhaqee as iddoo kana ga'ee as galee waldaa kana keessatti tajaajilamaas tajaajilaa hin jira. Osoo as jiraachuu baadhee osoo waan amantaa koo hubatiin manuma keessa taa'u ture jechuudha hojiin koo. Naa umurii koo kanatti gara Waaqayyoo kootti deebi'ee gara hojii isaa keessatti tajaajiluun qaba. Waldaan kun immoo iyyuu carraa san naaf laateeraan osoo carraa kan hin arganne ta'e akkuma hiriyoota kootii bakkee keessatti nan argama. Abbootii naannoo kana jiranii dhalaan illee itti barraa'ee akka ijoolleen isaanii warri isaanaatitti ta'e isaanaatitti warri dargaggootatti warri jabaan ta'an immoo akka sadarkaa isaaniitti ijaaramanii kutaa faaruutti galanii hawwii guddaadha. Maatii irraa yeroo jalqabu daa'imman hundumtuu iyyuu dhalatanii guddatanii gaafa afaan isaanii hiikkatanii dubbachuu jalqaban gara mana amantaatti dhiyaachuu qabu. Daa'ummaa isaanii irraa kaasee gara amantaatti yoo dhiyaanne amantaa isaanii wallaalaa deemu irraas fagaachaa deemu. Daandiin badiinsaa isaaniif salphaa ta'e yoo amantaa isaaniitti dhufne obboloonni koo akkuma koo mana keessatti taa'aa turtan tajaajilli afaan Oromoodhaan asitti banameeraan samma dandeenye ammoonna keenyaatti tajaajila irraa isinis nutti dabalamaatti tajaajila kana guddaatti babal'isne asmiti iddoo baadiyyaa iddoo qaqqabuu qabnu hundatti qaqqabnee akka addunyaatti qaqqabnee tajaajila kana babal'isuu qabnan jedha. Kana gochuudhaaf immoo waa baay'ee nurraa eegama gana jalqabarra jirra. Anamma isaa kee miseensa tokkodha. An karaa gama miseensummaa koo tamma miseensummaan irraa eegamu ba'ootu irra jira. Inni bakka addaa irraa dhufu immoo akka fakkeenyaatiif namni lixa Wallaggaa irraa dhufaa, lixa Shawaa irraa dhufaa, Ba'a Shawaa irraa dhufaa, eessa irraa dhufee magaalaa kana kan buufatu amma danda'ame hundi keenya akkuma iyya dabarsaa jiru sagalee daddabarsinee sagantaa kana namoonni dhufanii hirmaatanii bal'atee Waaqayyoon faarfatanii jireenyaaf qopheessan gochuun tokko nurraa eegamaa nurraa yeroo maatiitti dabarsuun immoo nu bira jira. Iddii maatiitti dabarsi maatiin immoo ijoollee isaanii bara ijoollummaa keetii yookaan dargaggummaa keetii Waaqayyo yaaduu jedhu fudhanneen immoo daa'imummaati ijoollee kana fuunee gara mana Waaqayyootti akka isaan guddisan gochuun gahee keenyaa jechuudha. Maqaan koo Diyaaqoon Faarfataa Yoomiin jedhama. Kan nuti Wallagga Lixaadha. Waldaa Duukabootaa keessatti miseensadha jechaadha. Ani akka nama tokkootti gaheen koo dirqamatti kenname bahuudha jechaadha. Maaliif nama tokko gorsuudhaan itti himuudhaan gorsu wanta jiru tokko itti himte kottuu wangeela baradhu dubbii mootummaa Waaqayyoof qophaa'e sagalee mootummaa Waaqayyoo dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo ta'etti waamuun dirqama keenyadha jechaadha. Akkuma waldaan keenya kaayyoo isaa qabatee jiru baadiyyaa fi magaalaa keessatti namni kamiyyuu sagalee Waaqayyoo afaan dhaga'uun baratee gaabbii akka galudha. Keessattuu magaalaa keessatti lallabdoonni hedduutu jira. Barsiisonni taateewwan garaagaraa karaa miidiyaallee karaa garaagaraa namni barachuu danda'a. Garuu baadiyyaatti namni har'as barachaa hin jiru gara mana Waaqayyoo dhufaa hin jiru. Kaayyoon keenya inni guddaan magaalaa Shaggar kana jala kan jiru naannoo kanaanii baay'ee bal'aa qabna dabroota baay'ee bal'aa qabna isarratti hojjechuudhaaf kaayyoo keenya isa hangafaati. Kanaaf immoo asuma immoo mana kiristaanaa kana keessatti jabeessinee dargaggoota keenya abboolii haadholii daa'imman sagalee Waaqayyoo akka isaan baratan gochuudha.
amma ammatti dameelee sadii qofa kan qabnu dameeleen keenyas jabaatanii akka isaan dhaabbatan akkuma wiirtuu keenyaa immoo isaanis dameelee of jalatti damee xixiqqaa akka hundeessan gochuutti akkasuma immoo mana kiristaanaa baadiyyaa jirtu jabeessuudhaan wangeelli waaqayyoo baadiyyaas akka ga'u gochuudhaan hojii amma hojjennerra kan hafutu nu caala waan ta'eef isarratti hojjechuudhaaf ammas hojiitti jirra karooratti baafannee jirra. Qophii gabaabaa waldaa duuka bootaa wiirtuu buraayyuutti argamuudhaan qopheessinee qindeessinee kan isin biraan gahaa turre daawwachaa kan turtani yeroo biroo qophii waldaa duuka bootaa birootiin walitti deebinaa agasitti nagaa waaqayyoon tura.